يا سبخو ابشرني بريتي يا لبني خو ابشرني بريتي لف بريسا دكنتي هماتي ابشرني بريتي يا لبني خو ابشرني بريتي يا سبخو ابشرني بريتي لف بريسا دكنتي هماتي ابشرني بريتي دينا هيرنا مالاتوي توفتر سمالي ديرون دام باتوي بيلي سما دوغا خداري نركبتوي ديغا في لفي حملو بومباتو دينا هيرنا مالاتوي راس مالي ديرون دام باتوي بيلي سما دوغا خداري نركبتوي في لفي حمل بومباتو وتوتا في دغيفتوتا بري ميديادا جيرا جيرتو نغا فيادا اسين جچادا حالا يرو امني اورمو خيسا جيرو في حالا ديمسا قبس سياسا قبس اورمو رتي ابيو سمو مسين سكوريو جيرا وچيفتو دبلسما اورمو توكومي وجين مريچو سغنتيفچو خنيا في قرما في ديغرس اكسمله يادا غدغرا يو قباتني سنفغماچا هاي أبيو سمو مسين سكوري وجرا وشيفتو أدبر سما ورمو توكومي أفيرا بري ميديا خبجاني بغا نفر قمتن سنين جنة الفات دا سنين بري ميديا دا الفات دا أفيرو كيساني في الدو غلطوما توليغا أبيو سمو أمان تنا غافا أفريقا خيتو بيا إثيوبيا بيا ورمو تتي ورميا خيتي سي واحد دوتو سهالة سياسة هدو ديما جرا يجيرمي دوتو نانو سنتي ملچا جرا خيستو حاليرو إرتي أمان تنا مري هاكا توكو غرودا في سينا فيريتي بغن ورغمتني مي ابيو سمو حالا امني اورمو كيسا جيرو في اديمسي قبسون اورمو اما خيرتو ولو ما غلطت مي مالتو ديما جرا نانو سنتي نانو غافا افريكا كسم نانو بي ايثيوبيا سني في اورميا خيتي مالتو ديما جرا الفات دا غافي بريدو دا حالني امباير ايثيوبيا كيسات ديماتي انجيرو waggaa tokko ficinaa yookaan waggaa lama haa jennu argitee turee fi haalli amma jiru xiqqoo argitee xiqqoo wal faallaadha. Yeroo dabre keessatti wareega qabsoo uummata Oromootiin roga hundaan godhame fi akkasuma armootuu sochiilee biyya keessaanii qarree fi qeerroon Oromoodha ummanni Oromoodha badhaan godheetiin jedheeni jijjiiramni uumamee mul'atee ture jijjiirama sana irra argamuudhaan argitee humnini yeroo sanaaf argitee jijjiirama kana qoonqommataa dhaga'ee gaafii ummataa dhaga'ee jijjiirama kanaaf as bayeetiin jedhe jaarmayoota siyaasaa Oromoodha hunda isaaniitiifuu ka Oromoodhaa qofa osoo hin taane akkuma biyyattiitittuu dhiifama jedhanii namni akka walii dhiiseetiin waan silaa dabre sana irratti namuu gara biyyaatitti deebi'ee karaa nagayaatiin qabsoo karaa nagaa geggeessu godhuudhaa fi afeerraan godhameetiin ture jaarmayoota biyya impaara sana keessa jiran akkasumas namoota adda addaa aktiivistoota akkasuma ammootuu mana hidhaatii namoota siyaasaadhaan sababa adda addaatiin mana hidhaadhaa jiran hunda isaanii gadhiisiseetiin godhee ture. Yeroon sun yeroo gammachuudhaa ture. Yeroo sana keessatti akka naannoo Oromiyaatitti yeroo deebineetiin ilaallu argitee yeroo qeerroon karaa irratti nama sakattaatu biyya bulchaatiin turte ummanni biyya bulchu ufiin bulchaa ture haala hedduu bareedaatiif sabatiinsatu ture. Ammootuu eega jaarmayoonni siyaasaa Oromoo bifa adda addaatiin gara biyyaa deebaniitiin jedhanii as haalli deemaatiin jiru xiqqoo akka Oromootitti illee nama yaaddessaa akka biyya sanaatitti illee hedduu nama yaaddessa jechuufan jedhe. Akka naannoo keenya naannoo Oromootitti yoo fudhanneetiin jenne jaarmayoonni siyaasaadhaa biyya alaatii galan ka dur ummata kanaaf saba kanaaf jedhanii aarsaa guddaa kafalaa turan
wareega olaanaa kafalaatiin turan bifa adda addaatiin wal faffacaasaniitiin waan biyya deebaniitiin jedhaniif amala argitee ala kana wal faffacaasan san haga biyya galaniitiin jedhanillee waan san irraa guddachuu dhabuu ni argitee akkuma wal faffacaasan sanatti jiranii ummata keenya addaan hiraniitiin namuu karaa jiruun fiiqaatiin jiru namni mataa walitti qabatee haga ammaa tokkummaa uumateetiin jedhe yoo jiraate jaarmayoota Oromoodhaa keessaa jaarmaa adda bilisummaa Oromoodhaa ABO tokkoomeetii fi adda bilisummaa Oromoodhaa qaama ce'umsaatti kan Jaalgalaasaa Dilbootii fi Abbaa Nagaa Jaarraatiin hoogganamu bakka tokko deebi'ee kora gamtaadhaa waliin godhatee hooggana gamtaadhaa filateetiin baye warri san irraa hafeetiin jedhe haga ammaa mataa walitti hin qabanne kun naannaa sana keessatti argitee rakkoon uumamuu ni mul'isa. Gama biraatiin ammoo warri akkuma sana biyya alaa turaniitiin jedhan keessa hoogganni isaanii biyya keessa galee miseensonni isaanii biyya alaatitti keessattuu gara bosonaatitti hafuudhaani jeequmsi uumamaatiin jiru irratti haga adhaa keessattuu godinni karaa dhiya Oromiyaadhaa akkasumas ammoo kibbillee cinaan miidhaa guddaa keessa jiraachuu ummanni keenya akkuma kaleessaa sana haawwanni keenya abboonni keenya boo'aa jiraachuu yaaddoo fi haala ulfaataa keessa jiraachuu mul'isa jechuudha. Kunis seera silaa kabajaniitiin hoogganni biyyatti galeetiin jedhe sana argitee hojiirra oolchuu dhabuudhaanii faana tokko alatti hambifatee hoogganni biyya galuudhaanii dhiibbaa uumameetiin jedhe rakkoo sanarraa kaka'eetiin jedhe argitee yeroo dheeraa carraan illee kennamaa ture. Sunis rakkoo uume jechuudha naannaa keenya keessatti rakkoo akkanaatitu deemaa jira. Karaa biraatiin ammootuu akka biyya waliigalaatitti yoo fudhanneetiin jenne humni kaleessa argitee ummata Oromoodhaa ajjeesee saamaatiin ture. Yeroo baqateetiin argitee dahannoo naannaa ofii keessatti deebi'ee argitee naannaa Tigraay keessatti deebi'eetiin hattuu ofii ajjeeftuu ofii saamtuu ofii akkamtuu ofii kennuu didee of ijaareetiin achitti taa'uu maallaqa kaleessa ummata Oromoodhaa irraa saameetiin jedheen argitee deebi'eetiin ummata Oromoodhaatii fi namoota biraadhaa leenjiseetiin wal ficcisiisaatiin jiru. Akkasuma ammootuu humni nafxanyaadhaa bara dheeraa argitee ummata Oromoodhaa bitaatiin ture sabaa fi sablammoota impaayera Itoophiyaa keessa jiran irra cunqursaa adda addaa godhaatiin ture. Yeroo Itoophiyummaa bira dabree sabboonummaa argitee gosaa yookaan amaarummaadhaa sanaan gadi bayee of ijaaree lubbuu gaaga'ama bulchitoota naannaa isaanii irraan ga'uu barattoota yuunivarsiitiidhaa naannaa biraa irraa godaananiitiin argitee dhaqanii achi keessa barataniitiin jedhan lubbuu isaanii balleessuu ollaa waliin qubataniitiin jedhanii fi ummatoota saba bicuu argitee saba xiqqaa isaan keessa qubateetiin jedhu deebaniitiin ajjeesaatiin jiraachuu. Jeequmsi akkanaa kun impaayera Itoophiyaa keessatti yeroo ammaan tanaa bifa waliigalaatiin deemaatiin jira. Haalli biyya keessatti deemaa jiru yoo akka bifa waliigalaatiin laalleetiin jenne xiqqoo akka duraanii yaadamaatiin tureen addaa yeroo ammaan tanaa keessattuu paartiin kaleessa argitee Ihaadegiin keessa turan warri kaleessa argitee amata 27 keessa argitee miidhaa adda addaa gochoota adda addaa raawwataatiin tureen eengadda maqaa jijjiiramaatiin illee as bahee jedhe paartii biyya bulchaatiin jiru paartii ammootuu naannaa ofiititti illee wannadhaatiin jiru jechuudha. Amma paartiin kun gara biraatti uf jijjiiree gara badhaadhinnaa ka jedhu tokkotti uf ol guddisuudha. Isa keessatti yoo laalameetiin jedhu argitee gara biyya takkatti aadaa tokkocha maalii jedhu sanatti waan deebi'eetiin jedhuuf yeroo sabummaan sun argitee akka xiqqaattutti ilaalamaatiin deemu waan ta'eetiin jedhee fi murnoonni biraadhaa ija shakkiitiin qaama kana laaluu keessa jiranii bifa waliigalaatiin yoo laalaniitiin jedhan adeemsi impaayirattii sana keessa jiru yeroo ammaan tanaa dhugatti xiqqoo gaaga'aadha waan nama yaaddessu keessa jira. Akkuma sana ammoo filmaanni illee dhiyaate jedhaniitiin deemaatiin jira maa yeroon itti dhiyaataa jira. Yeroo filmaanni dhiyaatee jedhu kana keessatti silaa keessattuu paartiin naannaa ofii irraa keessaa dhalanne kana ka Oromiyaadhaa kanatti yoo as deebineetiin laallu lafti Oromiyaadhaa kun lafa badhaadhaa
lafa argitee ummanni illee hedduun keessa jiru paartileen kunniin mataa walitti qabachuu dhabanii ummata Oromoodhaa soba'aa ummata Oromoodhaa afaaniin soba'aa gamtaa uumne jedhaa adda addaan fiiqutu mul'ataa jechuudha. Kun gaaga'a guddaadha. Ummata ofii soba'aatiin deemuun homaa waan bu'aa hin qabne silaa yeroo mataa walitti qabatanii gaafii ummata ofii deebisanii ture. Haala akkanaa kanatu mul'ata jechuu barbaadeetiin bifa waliigalaatiin haalli biyya keessa. Gaarii qabtanii keessattuu ammaan tana filmaata ammaan tana deemaa jirutu odeeffamaa jira. Filmaata amma deemaa jiru kanarratti haala adda addaatiin dhaabonni siyaasaa Oromootis akkasumatti dhaabonni biyya sanitti galmeessee karaa boordii filannootti galmeessee jirus kaan galmeessa dhaabbata gubbaarra jiranii. Walumaa galatti meegaa jaarmayni keessan dhaabni keessan filmaata amma deemaa jiru kanatti qophiin dhaabni keessan ammaan tana gaggeessaa jiru maal fakkaatti? Haala dhaabota biraatiin wajjin wal bira qaban. Gaafii bareedduudha. Inni duraa akka jaarmayaatitti argitee ijaarsaa fi caasaan kenna diriiraadha bakka hundaa qabnaa. Akka jaarmayaatitti caasaa qofa osoo hin taane hooggana daayivarsitii qabu Oromiyaa hunda calaqqisu kora guddaa mul'ataa godhannee achi keessaa hooggana filanneetiin bahee jira. Haa ta'u ammootuu haala yeroo dabre godhameetiin jedhe irratti argitee haga ammaa laayisensii osoo hin arganne jaarmanni kenna rarra'eetiin ture hafee waan hedduu namas dhibuu garas nama nyaatu waan kana asiin durallee dudubbataatiin turre loogii fi sabuteejii dalagametu jira. Sana keessatti argitee osoo hin arganne milkoofnee hafnee waan si dhibu amma dhiyoo asaanu kana ijoolleen takka warri baalaadaraa jedhanii Finfinnee keessatti nama gabaabaadhaan gurmaaniitiin jedhan yeroo gabaabaa keessatti argitee laayisensii argatanii. Jaarmenni Oromoodhaa kafalmaa qabsoo hadhooftuu bara dheeraa godhaa ture qabsaa'onni hedduun keessa argaman ka argitee seeraan ulaagaa jiru sana guutee kora godhatee kora miidiyaa kabareejii argate kora daayivarsitii qabu ka argitee nama itti dabalan godhateetiin jedhe keessatti laayisensii osoo hin arganne turuun hedduu nu qabee ture. Haa ta'u ammootuu waan gara qophiititti deebi'u yoo laalte nu gama keenyaan osoo boru ganamallee argitee filmaanni ni godhama ka jedhu taate akka caasaa kenna ka qabnu sanaani laayisensiin harka nu gaheetiin jennaan qophii itti qabna jechuudha. Waa itti gaafannu qabnu ummanni kennallee yeroo ammaan tanaa waan argitee siyaasaa isa barsiisanii miti. Ummanni keenya ka biyya jiru dhugaa dubbachuudhaa fi ummata rakkoon isa waa barsiifte rakkoon isa waa hubachiifte ka waan godhu beeku ka gara deemu beeku ka eenyutu na bakka bu'a eenyutu anaaf kalee gabbayee qabsaa'e eenyutu anaaf madaa'e eenyutu anaaf beela'e eenyutu anaaf miidhame eenyutu kaleessa argitee guca kana qabsiiseetiin xurree sana dhiigaan xaxxaraareetiin dhadhammoo bakka kanaan gahe jedheetiin tolchee waa hunda beeku ummata sagalee ofii bakka itti qoonqa ofii harka ofii xalayaa sana bakka buusuuf abbaa buusuuf beeku jechuudha. Ummata sana wanni isa barbaachisu seerawanii qofa karaa seeraatiin dhiyaataniitiin biratti argamuudha. Haa ta'u ammoo nu akka jaarmaati qophii kana qabna yennaa wanni garaa nama nyaatu ummanni kaleessa nu qabsaa'aafiitiin turre san ummanni kaleessa nu fedhee miidhamaatiin ture san kan isaaf qabsoofne abbaan qabsoo adda godina biraa keessa dhiiga dhangala'aa jira miidhaa keessa jira. Filmaanni naannaa tokko qofa yookaan godina amma nu keessa sochoonuuf wanna jennu qofa godhamee yoo godinni Oromoodhaa tokko hafe nu bira qaamni keenya tokko nurraa hafeetiin jedhe nu yaaddessa. Dhugaa dubbachuuf filmaataaf qophaa'uu dura nageenni jiraachuu qaba. Filmaataaf qophaa'uu dura tokkummaan jaarmayoota siyaasaa Oromoodhaa jiraachuu qaba. Isa jedhu wanni nu yaaddessuuf maalidha? Ummata kana kakaleessa nu qabsaa'aa fi turre kanatu kaadhallee yaaddoodhaa fi baaragaa fi argitee wannaa keessa jirutu jira. Akka qophiititti osoo boru ganama filmaanni godhama ka jedhamullee taate xalaa seeraa argatanii itti seenaniitiin jennaan wanni nama yaaddessu hin jiru. Ammoo wanni filmaataan walii hidhatu hedduun isaa waan nu yaaddessutu jira jechuudha. Akkaataan namni keenya itti girrisee dibbee dha'ee fiigee wal jala gugatu kun gara tokko qofa luucca'eetiin wal abaaraa wal sakaalaa wanna jedhu kun hedduun nu yaaddessa jechuudha. Yoo ija siyaasaatiin fageessineetiin ilaalle bifa kanaan deemnee ummata keenya qoqqoonnamoo ummata keenya kana gaafii isaa taganamaa sana deebifnee
galii inni barbaadu sanaan geenna isa jedhu sana argitee nutti dhagayama jechuudha. Amma dubbiin filmaata osoo hin taane tokko nagahummaan ummata keenya lammaffaan ammoo ummata keenya qoqqoonnee ummata keenya bakka gara garaatti addaan irreetiin wanni deemnu kun hedduun yaaddessa jechuu barbaade. Tole Abiyyu qabxii gaarii kaaftan keessattuu ammaan tanaa biyya keessatti filmaataatu deemaa qophiirra jaarmanii Oromootis jira. Akkuma isin kaaftan kanatti biyya san keessatti naannoo gadi gadi keessattuu naannoo lixa Oromiyaa dhiha Oromiyaa irratti rakkootu jira. Namni hidhamaa jira, namni ajjeefamaa jira. Nagayaan akka hojiin sirnaan gaggeeffamaa jirtu jechuudha. Akkasuma ammallee naannoo kibbaattis naannoo Gujiitii fi Booranatti illee waanuma himan. Akka naannoo lixaatti illee hammeenyi jiraachuu baatu. Duuba filmaanni biitti nagee taatu. Haalli nagee uumuu malee filmaanni silaa naannoo rakkoon jirtutti gaggeeffamuu rakkina guddaa. Mee jaarmiyoonni Oromoodhaa isinirraa eegalee jaarmiyoonni Oromoodhaa rakkoo naannoo Oromiyaatti immoo uumamte tanaaf rakkina kana hiikuudhaaf mootummaa wajjinis taate abbootii gadaatii fi manguddoo biyyaatii wajjinis taate tattaafanni jaarmiyoonni Oromoo isinii wajjin tahee godhaa jirtan maali? Haala kanarratti wanni kun yaaddoo guddoodha uummata keessa naqee jira. Namni hedduu yaaddawaa jira. Keessattuu rakkoon guddoon ammaan tana dhufte jaarmiyoonni Oromoodhaa qofa kan biyya jaarmiyoonni mootummaa tanaa wajjin wal morkaa wal lolaa ture kan hidhannoodhaan qabsoo goona jechaa ture. Dhaabaa adda bilisummaa Oromoo akkasuma ammallee warra Arbanyoo Gibboo Sabaatti warra Ogaden Liberation Frontiitti dhaabni biraa warri milishaan gurguddoo jira. Dhaabonni siyaasaa biraa hidhannoo nagayaan qabsoo goona jedhanii galanii biyyatti naannoo Ogadenii rakkooleen jirtu warra Ogadenii wajjin inumaa kan duraan sodaan guddoon ture naannoo Ogaden fa'aadha. Haalli naannoo Ogaden kun jiru hagam takka nagaa harkata waan jiruuf sodaa guddaa ture. Amma nageenyi naannoo sanii mootummaa bulchiinsa naannoo Somaaleetii fi naannoo Somaaleetii fi warra bilisa baasaa uummata Ogaden jidduu rakkoon akkasiin jirtu. Rakkoon hamtuun amma Oromiyaa makatti jirti. Haala kanarratti hundaa'uudhaan jaarmiyoonni Oromoodhaa mootummaa fi jara qawwee qabatee naannoo sanitti rakkina wal godhaa jiru rakkina walirra fidaa jiru osoo hin ta'in akka jaarmiyaatti jaarmiyoonni Oromoodhaa waan kanarratti tattaaffiin isin rakkina kana hiikuudhaaf jaarmiyaa Oromootiin wajjin godhaa jirtan jirti. Dhugaadha gaafii bareedduudha. Silaa rakkoon akka aadaa uummata irraa dhalanneetitti illee akka kaleessa nama waliin qabsaa'aatiin turreetitti illee dhaabni adda bilisummaa Oromoodhaa kun kan uummata Oromootiif qabsaa'aatiin ture dhaaba hangafa dhaaba namni irraa waa baratu. Nan yaadadhaa yeroo tokko biyya Eertiraadhaa kanatti namni hayyuun siyaasaadhaa tokko waan jedhe nama Eertiraati. Ani dhugaa dubbachuudhaaf jedhe qabsoon isin ummanni Oromoodhaa ummanni Oromoo ofirra irkandhu isin gootan kun isin uf tuffattanii jedhe akka xiqqa uf laaltanii jedhe ani ammoo bakka guddaa qabaafi jedhee jechuudha. Maali ji'oogiraafiidhaan isin miidhamoodhaa jedhe hulaa bahaaraa takka hin qabdanii jedhe ollaa gaarii isin deeggareetiin isinii kennu hin qabdanii jedhe isin bira dhaabatu hin jiru. Qabsoon isin gootan qabsoo ofirra irkandhooti ummata keessan irra irkattanii qabsoo gootanii amata haganaa jiraattanii mootummaa dhufaaf dabraa hunda irra aantanii bakka kana ga'uun an kabajaa guddaa isinii qaba jedhee jechuudha. Ummata jagna isin amma uf tuffattanii ummata goota ummata murannoo qabu kana gootanii jedhe ummata keessan irra irkattanii maaliifin kana jedhee nuyi akkas qabnu sanatu gadaa as aanu kana akka dhabne warra amma akka Ogadenii ateettu kana namni marxoo lafa kaadhaa qawwee keessan akkana qabadhaa kana godhaadhee tartiiba qabsiiseetiin jedhe nuyi argitee akka gabbaanii falmatan namni godhee jedhe adda bilisummaa Oromooti. Fudhadhu paartii warra Sidaamaa kana kora goonee fi biyya Sumaaleetitti akka gaafa duraa gadi bu'an gaafa walda Amaanu'eel Dubbaadhaa irraa jalqabee haga gaafa galfatoo feeqaa fa'aan ba'utti kora goonee fi tartiiba hunda qabsiifnee ka wanna godhaatiin ture jaarma adda bilisummaa Oromooti. Adda yeroo warri akkasii sunniin deebanii rakkoo mataa ofii ka aadaafuu walonna godhan qam fixataniitiin jedhannu kana ta'uun nu gaddisiisa. Ogaden ammoo waan tokkotu isii barsiisa. Sababa al-ittaadiitii fi ONLFiitiin ummata Ogadenii irra deebi'ee mootummaa wayyaanee ka darbe sukkuumee dhukkee irraa kaaseetiin fixee miidhee arge. As deebanii ummata ollaa ummata Oromootiin waliin buusanii akka hin jiraanne godhaniitiin miidhamanii jechuudha. Rakkoon sunniin isaan waa barsiiftee alatti fixanii ka keessa jiru waliin fixataniitiin galan.
nuyi jaarmanni Oromoodhaa ala kanatti akkasi osoo wal kadhannu didamee gale. Ani kanaaf rakkoon guddoon bakka Oromoodhaa kana jirti. Sanuu bakka Oromoo kana keessaallee jaarmaya waan kana uf amansiisee mee amma fudhadhu qabsoo amma adda bilisummaa Oromoo ka atis beektu ka anis beeku ka ofii keessa turre godina dhiyaatiif godina bahaatitti adda baatee turte bara dheeraa wal sakaalte gaafa dhufnee chaartarii seennee jennu sana koruma kana godhannee keessaa rakkoo kana keessaa haa baanu osoo jedhamu osoo carraan sun kennamee korri godhamee rakkoo jaarmaa adda bilisummaa Oromoodhaa hin fixanne chaartarii baane. Achi as osoo kora hin godhanne yeroo dheeraa turre. Haala hamaa zaliil ta'e sana keessa walitti dhufnee kora hatattamaa godhanneetiin uf ijaarreetiin deebinee qabsoo itti fufne. Adda yeroo waamichi godhamee terroristii jedhanurraa kaasanii shoorarkeessummaa hidhamaa gadhiisanii nama hundaaf dhiifama jedhaniitiin biyyatti galle silaa waan dabre sana irraa barannee wanna goona. Amma godhe Harargee dhaqxee yookaan Baalee dhaqxee lafa qabsoo kana ummanni itti butute itti dhumaa ture ka eela bishaanii irraa cufan ka midhaan magaalaadhaa namni gara bitatee baadiyyaadhaa akka hin baane godhan ka lafa argitee mayiraa ibiddatti qabsiisanii kibriitiidhaan gubanii akka faana waraanni ol deemuuf gad deemu argina jedhanii godhaa turan zaliilii guddatu nurra turee jechuudha nu qabsoo kana keessatti. Namni sana beeku silaa deebee waan qabsooti waan qawweetiif waan wannaadhaa hin dubbatu carraa argame kana keessa galee rakkoo jiru fixateetiin wanna godhaa jechuudha jaalakiyya. Bakkiteen rakkoo ta'e kana. Bakkiteen rakkoo ta'e kana. Kanaafi haala amma deemaa jiru irratti isin akka jaarma keessaniitiin maal ijjirtan ka jedhuuf nuti jaarmaya adda bilisummaa Oromoodhaa osoo biyyatti hin galinuu hunda isaanii waliin haasa'aa ture. Itti himaa ture. Warri ODF gaafa duraa osoo nu waliin haasofnee waliin haa fixannu jennee guyyaa walii mallatteessuudhaaf dhufne nu didanii gaafa kaan fiiganii eessa dhaqan? Gimboo sabatti itti dhaqan. Gaafa kaan achi fiiganii eessa dhaqan? Biyyatti galaniitiin OPDOtti makaman. Hadha ODF wanni jedhamu namatu akka namaatitti jira malee hin jiru jechuudha. Osoo gaafa san humni ODF keessa jiru humni nu waliin jiru walitti deebineetiin jenne bu'aa guddaa buusuu dandeenya jechuudha. Paartii biyyoolessa Oromoodhaatiin akka sana yeroo hedduu waliin haasa'aatiin turre. Yeroo hedduu waliin dubbatanii isteeppii xumuraa irra yeroo gayamu addumaan gufataatiin ture jechuudha. Sana keessa paartii jalgalaasaa waliin jiru ka qaama ce'umsaatiin waliin fixanne akkuma durassiin jedhe sana warra qaama Daawit Ibsaatiin hoogganu ka amma Shanee jedhamu kanaanillee waliin haasayamaa ture. Jilatu gidduu godhamee jilli nama sadi qabu qabxii silaa barbaachifturra haasayaa ture. Miniitiin sun qabamee rikoordi ta'ee taa'ee jira. Eega gara xumuraatiin dhufanii laayisensii argataniitiin jedhanii nama kennadhaa malee akka jaarmaati wanni haasofnu hin jiru. Jilli sunillee haa faca'u jedhanii jila ofii facaasanii jechuudha. Jila karaa isaaniitiin jiru. Achitti danqaramee hafe nu ijibbaata xiqqaa godhaan turre. Kana gamtaan barattootaa ni beeka. Abboonni gadaadhaa ni beekan. Qeerroon ni beeka. Kun hundi ni beekanii jechuudha. Karaa keenyaa wanni tokko wanni gufatee hin jiru jechuudha. Nuti akka jaarmaa keenyaatitti sana qofaa miti. Warruma kaleessa wal madeessaa turree wal ajjeesaatiin turree deebanii jaarmayaaf dhiifama godhanii jaarmayoota biyya keessa jiruuf galchaniiyyuu itti sidhee ummata keenya tarkaanfachiisuuf gaafii ummata keenyaa deebisuudhaaf jijjiirama kana akka shigi gaanne godhuudhaaf jennee waliin hojjetaa jirra jechuudha. Silaa qaama keenya kakaleessa waliin turre wanni nu dhooggu hin jiru jechuudha. Kanaaf tattaaffii guddaa godhaatiin turre. Tattaaffiin godhameetiin jedhe gara keenyaan hin milkoofne inumaayyuu nama dadhabaa nama argitee isaanii irkateetiin nama irkachuudhaaf ta'utti fudhatamnee jechuudha. Adeemsi nu ittiin deemu. Ati siyaasaa keessatti yeroo tokko political noise jedhan argitee jeequmsa siyaasaatiin sagalee tokko dhagawatte. Yookaan ammoo maachuritii bilchinaan obsa qabaattee waan fedhii ummata kan keetiitii deemu sanaan wanna jettee maachuritii jirtu sanaan deemtee taargeetii kan kee bakka tokko geetteetiin argattaa jechuudha. Ummanni ati qabsooftuuf sunillee sixiin xal'aa laala'aa gamaaggamaa deemee eenyu abbaan dhugaatiif eenyu abbaan dharaa isa jedhu adda baasa jechuudha. Ati horii adda qabaa horii qabuun miidiyaa qabadhee nama bitaa maallaqaan fiigawoo ka jettu taateetiin jette maallaqni Tigreefuu Wayyaaneefuu waan goone. Kanaafi nu gara jaarmayoota Oromoo dura mana keenya keessa haa qulqulleeffannu isa jedhuun ijibbaata guddaa godhaatiin turre gara keenyaan hin hafne
ammallee ammoo waan jedhamutu jira rahmata rabbiitii fi rahiima irraa garaan kutatanii jedhan rahmata rabbiitiif rahiima irraa garaa hin kutatanii jedhanii jechuudha waan fedhe soo ka ta'u taate hanga ummanni keenya gadadoo rakkoo keessa jirutti mooraan qabsoo oromoodhaa akka teebiteetiin tokkoomtus ni goona yoo dadhabameetiin jedhellee ammoo karaa ofii dandeenyuuf waadaa ummata keenyaa irbuu olii sagadii takaleessa seenne sana bakkaan ga'uudhaaf qabsoo goona ijibbaata guddatu godhamaa ture rakkoo naannaa oromiyaatitti deemaatiin jiru bakka tokko qofa jirti jechuudha rakkoon naannaa oromiyaa keessatti deemaa jirti tokko qofa jirti rakkoon sun rakkoo namni dantaa ofiitiif uume malee rakkoo argitee wanni biraa uumee miti jechuudha dantaa ofiidhaa yoo jedhu mata jabina argitee bolola aango'ootii fi ani bara dheeraa qabsoo oromoodhaa godhaatiin ture adda wanni kun naaf ta'a jedhee ba'uu dura qabsoon tun ta ummata kiyyaati ummanni kiyya miidhamuu qaba ummanni kiyya sababa kiyyaan ajjeefamaa jira lubbuun nama kiyyaa sababa kanaan hin bayne dura ummata ofii ittisuudha jechuudha nuti wanni goonee jenne sana gaafa galle irraa hin kijibne dhugaa jirtu ummata keenyaafne ambayyoo qabsoo goone beelofne rakkanne isiniin geen adda ammoo qabsoo karaa nagaa goona ibiddatti akkan ufin fidhe jenneen ibiddatti ufin fixinaa jenneen miila tokko ala kaannee asin teenyu yoo ammoo wanni karaa nagayaa sun ka dimimmisee dukkanaayeetiin ka as deemu taate gaafa sanallee ummata keenyaan mari'achiifneetiin gara qabsoo hidhannootitti deebinaa jenneen jechuudha dhugaa kanaan ufanseemnee galle warri dhugaan kun hin liqinfaminiif warri dhugaan kun ittiin mul'atini addallee argitee rakkoo uumanii rakkoo isaan uumaniitiin jedhan sanaanii argitee lubbuun ummata keenyaa gar malee miidhamaa jirti jechuudha akka malee ta'aa jirti dantaa bu'aa ofiitiif irraa kun ala kana taa'ee maqaa sana ittiin argachuudhaaf chu jedheetiin argitee ummata duchisiisee ilmaan miskiinaa ibiddatti oofu kun achi taa'ee angoo ofii argachuudhaaf jecha argitee angoo mataa ofiitiif sadoo mataa ofiitiin ummata ofii ficcisiisaa jira argitee osoo bakka sana jiran dhaqanii ummata kana argitee dubbisanii ummata kana dhaabadhaa hin jenne ilmaan teessan qabaa hin jenne ilmaan sana dhugaadhaan tana hin jenneen argitee dhugaa jirtu ittiin himne alatti hambisanii ka'aniitiin wanna dhaara rakkoon ummata oromoodhaa naannoo oromiyaa keessatti deemaa jiru kana tabiraa ammoo ganaa dhufuuf deemu sun tami ta filmaataati jechuudha gaafa rakkoon filmaataa dhufte ammoo guyyaan quba bakka tokko qaban gaafasi jechuudha amalli abbaan dhiisu abbaan waan bareen dhiisu jedhanii gaafa filmaata irratti buteejii shira dalaguudhaaf warri mata angoo harkaa qabna jedhu deeme guyyaa gaafa sanaa bakka tokko quba qabuu dandeenya jechuudha sun ta fuula dura nu eeggattu ni beekna ta ammaatiif ammoo wanni gama tokko qofa quba qaban hin jiru jechuu barbaadeeti madditi soorsii waan sanaa jira jechuu barbaadeeti. Tole jaalabiyyu yaada bal'aa kaaftee wanni ammaan tana raajii takka ajaa'iba namatti tahaa jiru qabsoon oromoodhaa har tokkoon oromoonni qabsoo godhu dubbatan oromoon sirna gadaatiin bulaa turte ummata gaafa afrikaa keessaa ummanni sirna gadaa sirna dimokiraasii osoo giriikiinuu dimokiraasii hin beekne ummata sirna dimokiraasiitiin buluu ture ummata kina jiru waan dhalate gaalcha jala gattaa'ee rakkina hiikkachaa ture jechuudhaatu seenaa irratti himama dhaabonni siyaasaa oromootis waan kana himachaa deema ummata oromootitti osoo kun ta'ee jiru ammoo inni lafarratti mul'achaa jiru dhaabonni biraa warri silaa aadaa sirna dimokiraasii hin qabne warri ka habashaa kan gimboo sabaatti iyyuu kan waanuma aadaa dimokiraasii illee isaan keessatti bara dheeraadhaaf hin beekne kunuu haala ammaa tana keessatti rakkoon naannoo sanitti mul'achaa hin jirtu san bira dabreen maasiin dhaabonni siyaasaattis biraa kan qawwee qabatee lolaa jirus rakkina sanii hiikkatanii jiran gaafiin uummata oromoo kan jirtu uummanni oromoota qabsoonni oromoodhaa dhaabni siyaasaa oromoo kasilaa sirna gadaati hordofna jiru rakkoolee jirtu akkamitti oromiyaa keessatti rakkoon tun hiikkachuu diddeetu uummata guddatti hedduu gaafii guddaa uummata keessatti kaasee jira lama dammaasiin atu ammaan tana kaaftee amma filmaataatu as deemaa jira filmaata as deemu kanarratti hagam takka dhaabonni siyaasaa oromoodhaa hariiroo gaarii takka waliigaltee qabaatanii filmaata kana irratti qooda fudhachuudhaaf tattaaffii isaan godhan akkamimee dhaaba keessanii wajjin dhaaba biraa jii maaliif ammaan tana osoo boordiin filannoolleen sagantaa ittiin filmaannitti deemu
lafa keessa hin eeginillee dhaabonni siyaasaa biraa ammaan tana dhaadheessuu fi na filadha jechuu eegaleeti waan eegalu fakkaata miidiyaa irraa akka hubatutti. Ammaan tana filannoo kana keessatti dhaabni Oromoodhaa hagam takka walitti dhiyaatee marii godhee waan kanarratti waan filannoo kanarratti qophii godhaa jira. Waa hin jiru wanni takka hin jiru. Dhaabonni siyaasaa Oromoodhaa believe me dhugaa isinitti hima. Uummata Oromoodhaa soba'aa jirani malee dhaabni jaarmoota siyaasaa Oromoodhaa hundi isaanii uummata Oromoo soba'aaran malee waa takka hin jiru. Hin soba'aa jiran. Amma yeroo dabre tokko gamtaa tolfannee jedhaniiti fiigaa turan. Qaama shaneeti paartii biyyoolessa Oromooti warra kaafaa'ooti gamtaa tumannee jedhani. Summaa waan uummata Oromoodhaa ittiin sobani jechuudha. Malee hin jirtu bakka hin jiru. Okay? Akkasum bakka tokko hin jirre guyyaa tokkocha paartii biyyoolessa Oromootiif kaafaa'oodhaaf shanee walitti dhufanii uummata dubbisanii bakka tokko adirees godhaniin argine. Inumaa bira dabranii reediyoo wannaa irratti Daawid mataan isaa alliyaansiin tumamne wayituu hin jiru jedhee jechuudha. Karaa paartii biyyoolessa Oromootiin illee argitee waan isaan quban qabne maqaa isaaniitiin argitanii suuraa maxxanfataniitiin fiigaatiin jiran malee hin jiru jechuudha. Yoo godhaatiin turan dheengadda kaafaa'oon bayanii deemaatiin turani namni argitee ABO shan'ee yookaan paartii biyyoolessa Oromoodhaa kajara waliin deemee duula sana godhaa ture hin jiru jechuudha yeroo isaan deemaa turan. Yeroo isaan deemaatiin turan waliin deemaatiin hin turre jechuudha. Kun uummata Oromoodhaa sobanii uummata gowwoomsuudhaaf argitee sagalee wannaadhaa argachuudhaaf waan godhamaatiin jiru malee qaamni kun walitti dhufee waan kanarra walii galle naannaa kana ani dorgoma naannaa kanarra yoo ebalu ka dorgomu taateetiin jette argitee akka wali bilookiin goone waan akkasii haa godhannu sagalee tana fuunee walitti deebineetiin gaafa akkasii kana haa godhannu waan afaaniin guyyaa tokko walitti dhufanii dubbatanii suuraa qofa waliin ka'anii bar warra suurama qofa ka'anii uummataan sobuu barbaadanitu jira jechuudha. Hin jiru wanni akkasii sun gamtaan wanni tumatameetiin godhame hin jiru. Nuti ammootuu gama keenyaan hin kijibnu wanni godhame hin jiru. Gamtaa gaafa jedhanillee walgahii sanarratti illee namni nu yaame hin jiru. Okay? Yoo yaamanii illee jedhan waan qabatamaa tokko qabxii jiru tokko dhugaadhaan wannadhanii uummata Oromootiin gabbayanii himuudha malee guyyuu uummata Oromoo sobaatiin deemuun hin jiru enneetiin waan murteeffannee jechuudha. Haga ammaa bifa akkanaa kanaan deemnee bakka akkasiiti injifanna ka jedhu yoo ammaa achi duula ammaa achi godhamu irra godhaniitiin jedhan malee nu bari wanni jedhaa jirru mee sagalee filmaata godhannee bakka akkasiiti waan kana goonee kanaan injifanna yoo ka jedhamu ta'e dura dhiigni ajjeechaan ummata keenyaa ka godhamaa jiru kun dhaabachuu qaba. Lubbuun gar malee miidhamaa jirtu tun dhaabachuu qaba. Laali nuti gaafa dur biyya dirree qabsoodhaa jirru gammoojjii Baalee ginniirii gadi yoo magaalaa ta'eetiin jedhe malee namni tokko gabbayee filmaata hin goone jechuudha lafa dirreen ofii keessa socho'aa turre keessatti. Namni tokko Harargee baadiyaa keessa gabbayee guyyaa tokkocha filmaanni hin godhamne. Beet qoxaraa hidhaniifillee lakkoofsa manaatiif namaallee filmaata wannaallee namni tokko ni yaadadha gurbaa tokko qofa yeroo tokko ijoollee wayii karaa raayituu dhaddacha bal'aa kanaan gad erganii sunuu qabnee wannaa irraa fuuneetiin ariinee jechuudha hin godhamne. Adda yoo filmaata kan akka seennu taate godinni lixa Oromiyaadhaa filmaanni bakka hunda dhaqqabaa hin jiru. Uummanni sun mirga qaba haqa qaba dura nageenyi sun argamuu qaba. Haala nagahummaan uummata keenyaa itti argamu irrattuu mari'ataniitiin waliif hin galle. Okay? Gujii keessatti lafoota garaa keessattuu gujii gara dhiyaa keessatti mitii dhiyaa keessatti lafoota adda addaatitu rakkootu jira. Rakkoon kun haqa ammaa hin furamne. Namni shiftaan tokko yoo gabbayeetiin hidhe argitee naannaa sana keessatti waa jeeq argitee namni seeftii ofiitiif honna jedha dura wanni kunuu godhamuu qaba. Eega kun godhame booda warri kaayoodhaan wal fakkaatu gara tokko deebi'anii eega gara tokko deebi'an booda argitee akkaataa filmaanni sun itti deemamu godhamaa jechuudha. Yookaan maal godhaa jirra? Ummata Oromoollee addaan qircataa jirra. Sagalee ummata Oromoollee addaan qircaa jirra. Karaa kaaniin ammootuu murna biraadhaatitti walitti duulamaa jira. Amma akkami biyya tana tarkaanfachiifna? Akkamitti ummata keenya wannaan geennaa miti duulli Oromoo waliif godhaa jirtu ufii wal nyaataa jirtu ufii wal ajjeesaa jirtu ufii wal salphisaa jirtu ufii wal xiqqeessaa jirtu. Amma Amaara yoo fudhattu taate rakkoo Oromoo olii qaba killiliin Amaara. Itoophiyaa keessatti rakkoo guddaa ka qabu yeroo ammaan tanaa kililii naannaa Amaaraa kana.
naannoonni Amaaraa kun rakkoo ofii ka qabu sana bakka wannaadhaa irratti argitee gubbaa irra hagooggatee keessatti ammoo dhibdee guddoo wal ajjeesuuf summii guddatu jira ka gadi dhoohin taphatti hin fudhatin warra biltsiginnaa jedhan ka karaa Amaaraa ka durii paartii wannaa yaadi keessa ture kun ni jiraami isa sanaaf warri abi jedhameetiin amma gadi baye kun mataa isaanii jidduu haala hamatu jira garuu ammoo eessa walii galan jechuudha Itoophiyummaa irra walii galanii jechuudha gabbanii wal xiqqeessu wal salphisutti hin jiran keenya gabbanii wal xiqqeessu arraba namni dubbatu jala eegu waan hamtuu namni dubbate neegatiivii qofa wanna godhuudha kana qofa irra fokas goone jechuudha kanaaf maal jetti Oromoo yoo mammaaktu sareen wal nyaattu dunna hin adeeltu jedhan jechuudha ofii asii waliin nyakkifti malee waraabessa yookaan leenqachi dhufeetiin waa nyaatuun argituu jechuudha argitee ofii wal nyaatu Oromoon amma wanni itti jiru tiiboozoo tolfatee namu harka walii dhawu waan hin jirreen maqaa wal tuqqeessu maqaa hin taane walii kennu kana qofa irra fokas gooteetiin jirti malee akkamitti mana keenna tolfannaa miti yoo gootellee guyyaa tokko walitti dhufanii taa'anii suuraa ka'anii jedhanii ummanni sanatu dhugaa itti fakkaateetiin harkadhaa dhugaan hin jirtu jechuudha kanatu mul'ata. Tole gaariidha Abiyyuu Sammuu gaariidha irra guddaa qabsoo Oromoo keessatti wanni ilaaga ammaa hubanne Oromoon Oromoo irratti bobbahuudhaatu yeroo hedduu qabsoo Oromoo keessatti ture bara 80moota keessaas rakkinni kanaa kun qabsoo mooraa qabsoo Oromoo keessatti eega 78 booda dhalateerraa eegalee babal'achaa tumate waan silaa qabsoo diina irratti godhan caalaa qabsoo mooraa qabsoo Oromoo keessatti walirratti gootutu bara dheeraa qabsoo Oromoo tana jeeqee TPLF duutuun adda bilisummaa Oromoo booda dhalatte sadarkaa gaafa Afrikaatitti humna horattee injifachuu dandeesse jechuudha. Osoo Oromoon fi wal nyaattu. Ammaas taanaan haalli amma jiru biyya keessatti waa'ee filmaata kanarratti illee haalli silaa sirna dimokiraatiitiin nagaa filmaanni illee adeemu jedhama malee mooraa qabsoo Oromoo keessatti tasgabbiin hin argamtu. Akkuma ati jette muraasni tokko seeliin hagi takka naannoo tokko keessatti akka filmaanni hin godhamne jeequu dandeessi. Ribeelolaan waa xiqqootu rakkina uumuu danda'a hedduu gudduu osoo hin ta'in bataloonaa fi wanni guddaa osoo hin ta'in muraasni hagi tokko rakkina uumuu danda'a. Tanumaafuu irra guddaa jaarminni Oromoodhaa silaarra karaa itti nageenyi kun itti furmaata argatu irratti fuula deeffachuudhaaf irra ture. Wanni guddaan mootummaa duwwaa osoo eeguun taane uummanni illee uummanni manguddoon illee dubbattu mootummaa qofa osoo eeguun taane jaarmiyonni Oromootis waan kanarratti rakkinni kun rakkina hundee guddaa waan ta'eef rakkina kana jagatee ilaalanii akka kanarratti tattaafata guddaa godhuu dhabuudhaatu mul'ataa jedhameeti jira. Meegaa amma isaan qabnu illee xiqqoo dura adeemteeti mee amma haala amma keessattuu mooraa qabsoo Oromootii fi waliigaluu jaarmiyoota Oromoo kanaa fi hedduu filmaataas deemu kana argise dhumarratti mee yaadni ati dhumarratti kennitu maal ta'a? Ulfaadhu yaada bareedaadha yaadni ati kaafte ijoo dubbiiti. Wanni mooraa qabsoo Oromoodhaa sakaalee waan fi wal godhaa turanii 78 irraa jalqabamee argitee wanni godhamaa ture lubbuun argitee qabsaa'ota yeroo sana dirree gabbanii waraana ijaaraniitiin dirree jiran argitee jaarraa fi ABO jidduutti uumamaatiin turte dargiidhaaf bakka kennite Mangistuu Hayilamaariyaam gaaf tokko waan jedhe haasaa sana VOA tu gaafateetiin dubbate waan Mangistuu Hayilamaariyaam waan jecha atetteef si mirkaneessuufi nu marrajaan kenna jedhe tikni kenna wayyaanee hin beeku jedhe jechuudha tikni kenna ka beeku shaabi'aaf oonagi qofa innazii jedhe afaan isaaniitiin gorfi xaraargoo yaamaxxaachau noo inji marrajaachin kan innasuun jedhe wayyaanee Mangistuu jedhe beektaa kanaafi gaafa sana ABO'n fi shaabi'aadha namni argitee tikni guddaan beekamaan dhugaa dubbachuu fi qabsaa'onni Oromoo godina bahaatii ka'anii hargeessaadhaan qaxxaamuranii shaabiyaa riphee lolaa keessa banii dirree dhiyaa dhaqaa turan. Shaabiyaa gammoojjii shaabiyaa dhaqanii baratanii dirree bahaatii deebi'aa turan. Dirree bahaatii ka'anii argitee kun karaa sanaan qaxxaamuranii haala zaliilii sana keessa dirree bahaa dhaqaa turan. ABO'n jabina akkanaa kana qabaa jechuudha. Gaafa hoogganni kun biyyaa wannan jennellee hin jirrellee argitee sabbata waliin maratee godhaa ture. Wanni mooraa Oromoodhaa qancarsee wal sakaaluu, wal ajjeesuu, wal salphisuu, wal xiqqeessuu olala walirra oofu istiin wanni sun nu jalaa hin hafne jechuudha. Wanni duran mammaaka sana mammaakeefsan. Wanni ummata keenya baasu, ummata keenya wanni itti himnu. Dantaa namaatiif
dantaa dhuunfaatiif dantaa liqimsaa horii adda namoonni facaasaatiin deemanii kana laallee wanni wal nyaannu wal sakaallu eessallee nun geessu. Wanni muuxannoo kaleessa qabsoo Oromoo keessa qabnu irraa laal jaarraaf facaasanii deebanii ibsoon dhaabamtee lubbuun karaa hin taaneen argitee ofii wal galaafataatiin turan araarsoo wadaa'ifaati maal irratti wareegan argitee namoonni hedduun dhumaa ittiin turan karaa kibbaatitti gaafa kaan argitee akkasii wal fixan biyya ambaati qabsa ofii wal fixaa turan mooraa qabsoo keessatti argitee Eertiraa keessatti namni jaarma Oromoodhaa qofa ka wal fuudhee hidhee zaliil wal godhee argitee harki namaa akka quunca'eetiin wanna godhaa turu kana kaleessallee ka jibbaa turu adhallee ummata keenya keessatti wanni deemaa jiru nama walii bitanii wal ajjeesisu wal xiqqeessu tiifoozoo walii ta'anii harka walii dha'u namni akka duraaniin afaan tokkoon ta'a jedhanii yoo afaan tokko sana taaneetiin walitti gaddeebinee rakkoo ummata keenyaa fixannee haala Oromiyaa hunda godinni Oromiyaa tokko osoo keessaan hafne filmaata akka deemnu taate ishoo waan bareedu itti gammanna yoo sana kan taane taate eessallee ga'uu hin dandeenyu jechuudha osoman wal nyaannu ammallee tabiraa dabraartu waan dabirraa hin baran amma yeroo asaanu kana mee waan tokko siif hima ololli biltsiginnaa jedhu kun dibbeen isaa hedduu dhawamte paartii uf danda'e sun haa deemu gaafa shaartarii sana nama OPDO waliin deemu sabboonaa tokko yoo isaa OPDO waliin deemu arganiitiin jedhan duddarraa galagalanii baqataa turanii jechuudha irraa dheessaa turan nu biite wanni sun ni sheenofne nu eega dirree qabsootti deemnee jennu laala ni sheenofne OPDO osoo qubatti qabnu deebinee OPDOon sun yaamtee biyyan nu galchite jarateen waan kijibnu qabna ufin kijibnu argitee dhugaa rabbiif arrabajiidha adda dubbatan kanatu wanna godha OPDO sana keessaa sabboontonni gadi baanii dhiitanii paarlamaa keessaa bayanii eega gaafa Hasan Ali pireezidaantii irraa eega gaafa Almaaz Makkoo Yoonaataa Dhibbisaa kunniin akkasiin itti aananii Yaasin kunniin hundi isaanii dhawaataan osoo baan jerenaaronni waraanaatu cabsanii keessaa bayanii jechuudha. Kanaafi adhallee ammootuu maal godhaa jirra kan biltsiginnaa keessa jiru sun illee ilma Oromooti namarraa dhalate bakka sana jira jaarmaya waan jaarmaya maqaa sanaan wal dha'uu dhiibnee nu hoo maal goonee jirra akka jaarma Oromoo siyaasaa biraatitti nu hoo maal mee isaan mana biraa jiran garee biraa tennee haa dhiibnu nuti warri sabboonummaa Oromummaatiin sabaatiin jirru kunuu bakka tokko hin jirru tana irratti fuula deebinee afaan tokko wal ijaarree dibbee namaa dha'uu wal xiqqeessuu wal arrabsuu maal godhuu kana dhiisanii gara tokkotti deebanii filmaatatti deebanii waan kanarratti yoo wannadhan malee haala hamatu deemaa jira. Ambisamni biraa uf ijaaranii naannaa ofii sabatiinsanii ka'anii amma laal diree dhawan maaltu deemaa jira. Hararin maaltu deemaa jira. Finfinnee fonnaa keessatti humna leenjisanii seensiseera Amaar. Namni keenya qawwee gurguraa jira, meeshaa gurguraa jira. Meeshaan naannaa yookaan Baalee irraa bitameetiin ol seene yookaan karaa Harargeetiin yookaan karaa Booranaatiin bitamee Amaar maallaqa arginaan namni keenya irraa afaan jiru. Boru ganama ammootuu ta inni qabu sana adda itti gurguranii irraa bitanii boru isiidhaan gaddeebanii lafa isaa irraa isa kaasuudhaaf deeman. Ummata keenya kan irratti ijaaraa jirra. Akka waan ofii gingilchaa ta'eetiin waliin himni, gingilchaa ta'ee waliin kennin, akka waa kaayatu, akka gaafa waa dhufaniitiin jedhani sodaa tokko malee gaddeebee ofittisu kanarra namni nama ijaaraa jiru hin jiru. Ebalu asiin dhufe kun asiin dhufe jaarmanni ebalu maal jedhe kana irratti hojii godhataa jirraa jechuudha. Uummanni Oromoodhaa kana keessaa bahuu qaba jaarmanni Oromoollee waan kana itti yaaduu qabanii jechuudha. Kun xiqqeenya nu miidhaa jira, nu salphisaa jira, nu diigaatiin jira. Namni saba guddaadhaaf waa dalaguufnaan yoo maatii ofii keessatti ilmaan ofii addaan qoqoodee ilmi kiyya kun jabaa kun laafaadha ka jedhu taate yoo niitii ofii maatii ofii qabu taan ofii qabee taan ka wanna godhu taate jeequmsatu dhufa maatiin sun ni diigamaa jechuudha. Oromoon bifa kanaan diigamaa jira. Nu wanni mataa qaqqabannee cadhifnee teennuuf isa kana. Bifa kanaan deemuun nama harka dha'uudhaan fiiguudhaaf maal jechuun kun eessa nama hin geessitu jechuudha. Boru ganama waluma qabamaniitiin wannadhanii gaafa ammoo rasaasni tokko dhuka'e. Namni garaa jabaatee bakka sana hafu uummata kana biraa hafullee miskiina. Kan achi keessatti ficcisiisuuf deemamullee miskiina. Kun bakka ofii qabu qabaa gara ofii qabu keessaa shaanxaa guuratee deema akka adhaan mootuu sabboonaa ta'ee maal ta'u kanaa miti. Kanaafi wanni nu baasu Oromoo baasu tokkoof tokko ta'uu rakkoo ummata keenya godina biraa keessa jiru kan afaan tokkoon jaarmoonni Oromoodhaa gara tokkotti deebanii furmaata godhu ilmaan alatti hambisanii jedhamtuni nama kalee waliin beela'aa turre rakkataatiin turre rakkoo qabsoon qabdu ni beekna isaan kanallee ammataniitiin
akkaataa uummanni sunillee filmaata keessaa qooda fudhatu godhu kaan hojii isaanii dhiisuudha hojii ofii dalagachuudhaaf afaan tokko taanee filmaata kanas seennu malee balaa guddatu bayaa harka dha'uu kana dhiisuu qabna bilchinaan gatteenneetiin wanna jechuu qabna isa jedhu qabaa jechuudha. Tole galatoomii biyyu walumaa galatti gaa dhaamsi kee bareedaadha haala amma keessatti haala yeroo ammaa Oromiyaa fi Gaanfa Afrikaa jiru keessattuu adeemsa qabsoo Oromoo kan jiru irratti marii barii miidiyaan irratti afeerraa barii miidiyaa kabajuudhaan argamuu keessaniif hedduu galatoomaa isin jenna yeroo biraatiis haala yeroo irratti gaa amma silaa filmaataatu deemaa jira waa hedduutu gaa biyya san keessatti deemaa jira haaluma kanarratti hundooyne yeroo isin afeerratti afeeraa teenya akka nu kabajan isinit dhaammachaadha arraaf nageetti jiraadhu isinin jenna. Ulfaadhaa isinillee galatooma fayyaa ta'a. Galatoomi nageetti. يا سبخو ابشرني بريتي يا لمي خو ابشرني بريتي لف بريسا دكنتي هماتي ابشرني بريتي يا لمي خو ابشرني بريتي يا سبخو ابشرني بريتي لف بريسا دكنتي هماتي ابشرني بريتي Toftarra sammalee diroon dadaan baatuuy biilisummaa dhugaa khadaadin argamtuuy dhiigaa fi lafee hamma lubbuun baatu diinni diinaa hiree namaa laatuuy raasa malee diroon dadaan baatuuy biilisummaa dhugaa khadaadin argamtuuy dhiigaa fi lafee hamma lubbuun baatu. Niwukilaariin Oromiyaa maqaan isaa qeerroodha. Hin cabu, hin baqu, jabaadha feerroodha. Erga qeerroon kanfalee wareegamaa fi aarsaa Oromoo wal malee fira maalii qaba? Ilkaaniin kokkolfaa keessaa wal madeessaa tokkummaa afaanii achi nurraa fageessaa. Ani ODPdha isa kaayyoon haaraa. Ani ABOdha kan Oromoo maraa. Ani ADOdha kan kiyyatu caalaa. Ani immoo kaafaa odeenyuun nama daalaa. Ani keessaan qabu qulqulluu namaati. Maalla galche sirmayyuu ani qeesii waldaati. Dhimma koo turee ani abbaa gadaati. Jettanii gunguminaa adaraa yaafiraa gaarittis yaraattis nutu waliif jira. Warra tokko taanee waliin qoonnu yaa sabaa Oromoon tokkichumaa dhiiga tokko qaba. Akka shirri alagaa jidduu keenya hin seenne. Maal qaba warra koo ni Oromoodha yoo jenne lee haa dhaga'u namni qabu fedha ofittummaa dhiisaatii an Oromoodha jedha.